Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma tanaan dura isiniin jedhetti asfeezaa garaagaraa na biratti ni argattu. Teessoo barbaree akkasumas qabadhee isin dhufe kunoo asirraa eegala jechuudha. Qabarra akkuma isinitti agarsiisanii barbaree haala kanaa kunoo maashaallah barbaree maashaallah ta'ee tanaan dura gizee bitu gadi isin dhiisee jira. Kanaafuu barbareen kun hedduu akka tokkoffaadha. Isa tokkoffaa jechuudha maashaallah. Hatta firiin isaa kalafa ture miti jechuudha. Normaalii ka ammas keessa harca'e malee kuni kadhagaa minaamina qabu kalafa ture miti barbaree baay'ee akka bareeda ta'e hordoftoota kiyyaa akkuma meeshaan hunduu akkuma sadarkaa qabu kaawwanni bitamu hunduu sadarkaa qaba. Akkan isin jechuun barbaada kuni ajaja namaati jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf isinillee namoonni barbaadan yoo jiraatan heeloo jettanii waan barbaadan ordarii godhachuu dandeessanii yoo barbaadan asallatti yoo barbaadan adaamatti isiniif qophaa'a jechuudha. Kallattiimaan karaa barbaadanitti ordarii godhachuu dandeettanii lakkoofsi tokko adaama lakkoofsi tokko asallaa jechuudhaani ajajachuu dandeettan jechuudha. Waan barbaadan meeshaa mana keessaas akkasumas asfeezaa garaagaraa meeshaalee farniicharaa eegaa kallattiimaan gara biraatti hin haasa'u. Midhaan shiroo eegadaa akaa'ameen booda kakka'amee irraa soramee haala bareedaa ta'een irraa dhiqamee afamee jira kunoo ni argitanii. Namni baay'een hin dhiqu gizee akaa'ee garuu akkamitti akka dhiqamu maaliif akka dhiqamu qabu isinitti agarsiisa. Amma kana gizee jalqaba dhiqu isinitti agarsiisne jidduun viidiyoo irra isinii kaa'u waan as keessaa bahu akaa'amee eega kakka'amee sorameen booda yoo dhiqamu laala waan as keessaa bahu agartanii. Kanaaf dirqama akaa'anii eega keessaa manatti akaa'amee ka'ee kakka'amee jedhee dhiqamuu qaba jechuudha. Awwaara qaba. Normaalii namni osoo hin dhiqne illee daasisuun jira kakkaasee akkasumatti sun akka fedhii abbaatii nuti garuu haala kanaan qopheessina jechuudha. Hordoftoota kiyyaa haala bareedaa ta'een viidiyoo jalqabarraa kaasanii waraabuun hedduu takka ulfaataadha. Maaliif hojii hojjetaa viidiyoo waraabuun baay'ee takka sa'aatii namarraa fudhata jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf isin immoo viidiyoo akkanatti namni haala bareedaan ta'een waraabee gizee namni gadi isin dhiisu isin ilaalaa laayikii godhaa. Viidiyoo kenna laayikii gochuun keessaan bu'aan biraa jiraate osoo hin taane yoo namni kumni tokko laalee osoo namni 800 laayikii godhe yuutuubiin ofii isaatii sheer naa godhaa jechuudha. Kana jechuun maal faayidaa qabarlee jechuun keessan hin oolu. Akka viidiyoon kiyya baay'ee ilaallamu na gargaara jechuudha. Namni tokko yoo hojjete waan hojjete san kan waan itti ifaajesan yooma waa irraa argate bareedaadha jedheeti yaada. Kanaafuu laayikii godhaa isinin jaabbuleeyyan kiyya sheerillee godhaa hiriyoota keessanitti namoonni immoo barbaadan waan barbaadan irraa ordarii godhachuu dandeessanii warri na jajjabeessitan warri waan irraa bitattan warri haamilee natti hortan sheer gochuudhaan laayikii gochuudhaan yoo kana hunda dadhabdan harkaan laayikii gadhuxanii warri bira dabartan hedduu naaf galatoomaa isin jaaladha isin kabaja. Asitti immoo sigaa maxbashaa egaa qimamii jijjiidha jechuudha. Hordoftoota giddiqoo natti hin tolle garuu haguma tokko isiniin gahaa haga maaliif amma barbaree gizee qopheessan guyyaa takkatti miti kan raawwatu guyyaa tokko bitanii itti aansuun qimamiiwwan kana haala godhamuu qabutti sisirreessanii gizee cafallaqan gizee afan kan hunda tartiibaan waraabuun diqqoo viidiyooleen dheerata sa'aatillee namatti yoonni ta'a jechuudha. Barbareen sun egaa gogeen booda kunoo irraa keessaa guuraa jira. Guuraa takkayyuu hin qabu. Wanni qofa irraa murraa jala isaa kana qofa agartanii muka isaa kana qofa malee wanni biraa wanni takkas keessa hin jiru jechuudha. Qulqulluudha. Fireen isaallee ka'amuma gizee bitamee feestaala keessatti keessaa harca'e malee akkana akka lafa ture miti. Kunoo muka kana qofa irraa guuraa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf waan babbareedaa namoonni barbaadanii meeshaarraa ta'e aspeezarraa ta'e wanna barbaadan heeloo jettanii maatii keessan gammachiisuu dandeettanii sagalee kee qaqqabee dubbataa jira. Kaanii beekamaa miree mana maatii keessatti ebaluu jal'isi jechuun namatti hin tolu. Bakka ho'i taa'ee irratti sagalee isinii qabaa jira jechuudha.
akka watan abdiin qabaa haluma kanaan ega keessaa guurree xumurreen booda qimamiiwwan illee qanaxxasne yookaan immootu qimamii ittiin cafallaqamu hundaa qopheessinee jirra. Ega kana keessaa guurreen booda barbaree addatti bulleessine jechuudha. Haga takka addatti tumnee kaaneet madallajaa isaa yookaan qimamii ittiin isaa cafallaqan san immootu walitti tumnee bakka takkatti inni goone jechuudha. Akkasii hordoftoota gizee ammaa kana namni gabaa irratti gurguru haala kanaan cafallaqee hin dalagu. Ija kiyyaan kan hin arge muka isaa kanallee irraa hin baasan jechuudha. Gabayaaf gizee gurguranii waan gaarii hojjetuun akkuma mana ofiitti qopheessanii gatii itti dabaluu wayya malee akkanatti muka wajjin haa barakatuuf ajanii argee jira jechuudha. Akkanumatti akkuma jiru kanatti aduu keessa kaanii qimamii gogaa itti godhanii daasan gizee baay'ee gabayaa fi bakka kanatti gizee tumnu waan ittiin tollee akkanatti tumnee bulleessinee jirra. Kanaafuu barbareen akkanatti addatti tumame haala argitan kanaan haala bareeda ta'een egaa kanatti tumameen booda qimamii illee addatti qimamii jiidhaa addatti tumamee egasii wajjin cafallaqama yeroo lammaffaatii fi garuu aslaala bakka kanattuu halkan waraabe jechuudha. Bakka amma tumaa jiru kanatti barbaree agartanii halluun isaa sirriitti mul'atu halkan waan ta'eef viidiyoon kun yoo xiqqaate guyyaa 3 waraabamee walitti hidhamee jechuudha. Akka hubattan abdiin qaba gizee walitti cafallaqamu isinitti agarsiisne kunoo gara dhumaatirra ammallee halkanii bakki itti waraabe kuni sirriitti mul'atu dhabuu danda'a. Egaa walitti cafallaqamee jedheen booda bishaan illee itti naginaa barbaree gizee cafallaxan qimamii fi zinjibila qullubbii adii sigaa maxxashaa akkasumallee mootu wanti jijjiidhaa ofii isaati normaalii uumamaan jijjiidhaa ittiin cafallaqan kana qimamiiwwan mi'eessituuwwan jijjiidhaa malee bishaan itti naquun dhumara nama dhiba jechuudha. Dafee hin goggogu. Itti aansuun qimamii gogaa kun gosa hedduu irraa walitti goonee kun qunnaa kana tokko laalaa maashaallah tabaarakallaa akkasumallee immoo soogiddalee itti baay'isuun gaarii miti barbaree ni addaata. Haala kanaan kuni qimamii gosa hedduuti jechuudha. Ifamee walitti makamee barbareen akkasii cafallaqni kun haala kanaan gogee kun amma gara baaburaa gizee deemu yennu kun balaala tabaarakallaa kun himmifameet diqqoommoo eegee himmifamee aduurratti diqqoosii gizee himmistan barbareen aga fedhallee gogu hillaafa gizee himmifamee jechuudha. Ibiddarratti eelarratti gizee himmifamee eegee himmifameen booda diqqoo akkamitti ala bal'isuun alarratti bal'isuun dirqamaa jechuudha. Amma baabura deemuun duratti garuu qilleensa irratti bal'ise. Kuni dallazamee egaa guyyaa 2 haga 3 wanni gootanii kaa'uu qaban affantanii eegas booda affaname san gafuudhamee aduutti egaa goggogeen booda eelirratti ho'ifamee jedheen booda amma immoo zurii miidhafa gadi baasne amma garuu baay'een turamu. Bakka eelirratti gizee allaafu san qofaatti ni qilleensaan jabaatu dhiqqoo zarargoonaa jechuudha. San booda kallattii gara mana baaburaa deemna. Mi'eessituun keenya gosa hedduu asitti kun akkuma argaa jirtan kana didiqqaan keessaa hin mul'atu. Wanni keessa hin jirre walumaa galatti mi'eessituu gosa gara 10 oliiti. kakaamu tokko kakkaasiftanii ofii uummata akka sooruu hin barbaadin ufumaa kakkaanii ufumaa sooraniiti bakka san ansaraa isaa isaantu fudhata jechuudha. Lakki ansaraa yoo horiif galadhaanii jedhan immootu ofii sooraniiti ansaraa san ofii kan keetii sooratte ufumaa fudhatta jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hunduu keessi kana fakkaata. Haguma tokko waraabuu sodaadhe malee waa hedduu jira silaa ka waraabuu barbaade baabura findi gufa waraabuu barbaadeetti natti hin tolle bakka namni hedduu nama laala gartanii ansaraa kanneen yoo ofii isaaniitti akka kakka'an gootan ansaraa hin fudhatan jechuudha. Isaanii hin gurguranii kiiloo irratti barbareelleen kun agartanii akka qabbanaa'uuf garasitti akkas afaa jirtu na fakkaate keessaa haratte
Akkana isin hin caarrifate kiyyaa nuti immoo shiroon keenya kunuuti ka shiroo asitti orofaa qabsisnee garachaanuun barbaree bakka sadii jechuudha. Bakka sadii keenya bakki sadii nu garagara shiroon kunoo kana fakkaata. Asitti kunoo daakutti jirra shiroo haala kanaan mee gizee xiqqoo taatan yookaan gizee biyya jirtan baaburra akkuma duriitti jira garuu akkasiin caarrifate kiyyaa laayikii godhaa hundi keessanuu. Shiroo hedduu haala bareedaa ta'een barbareellee shiroollee onna kamiyyuu haala bareedaa ta'een kan qophaa'ee manatti na biratti ni argattanii heeloo jedha. Akkasumas shiita babbareedaa meeshaalee manaa meeshaalee babbareedoo jedhe kunoo afarsaa jirti jechuudha. Garaagarummaan isaa yoo ofii akkanatti kakkaasistaniitiin ofii afarsitan ansaraa kana abba ofii fudhattanii galtanii yoo barbaadan, yoo garuu maashinii ta'ee isinii calleessee callaa jala harattanii ansaraachuma gattanii deemtanii jechuudha. Garummaa zarni walatii waan qabduuf hin galadhaanii lakkiyanii uddumaa agammaatu guyya takka maashiniin naasoree hin beeku jettee ofiisitti suraa jirti. Walatiin ni jirti waan ta'eef ni nyaatti. Akkan isin jaa bassoo bareeda ta'ee normaalii bassoo ufumaaf hin qopheeffadheeni garuu ajajanillee ni qopheessinaa jechuudha. Hordoftoota kiyya namoonni barbaadan heloo jechuun hin dagatiin. Warri meeshaa biraa qabdan immoo akkuma argaa jirtan kana sammuuna kanaanas jira. Inshaallah amma viidiyoo kanaan booda adaamatti ol argina jechuudha. Kanaaf kallattiimaan heloo jechuu dandeessanii. Namoonni asirra agara saguree boqojjii meeshaa ordarna godhatanillee saniif isinirraa jal'ise malee meeshaa keessan ordarii isiniif godheen jira. Meeshaan keessan dhufuutti jira eeggadhaa isiniin jira. Inshaallah viidiyoo itti aanutti isiniif gadhiisaa jechuudha. Warri uffata na biraa qabdan maallaqa ergitanii warri jirtan hundi keessanuu haaluma argitan kanaanii viidiyoo kiyyan ilaaltan jedheetiniin isinirraa wannan jedha. Isinirraa jal'isee akkanii adaamaan jirre. Kanaaf itti aansuun amma viidiyoo itti aanu irratti walitti deebinaa jechuudha. Uffata keessanillee isinif sirreessee gara maatii kan isinii ergu ta'a. Hordoftoota kiyyaala kanaan bassoo keessaa sorree isallee kan daasifnu ta'a. Akkamitti ilaaltan baabura akkanatti kun wasitti shiroo barbaree maashaallah baaburri baay'ee takka manni bal'aadha. Garuu lakkoofsi baabura namaan galu baay'ee jechuudha. Kaafiin diguu kamaal godhu kasoru ansaraa gartanii asitti akkana ol tuulanii isaan kiiloon gurguratan booda namni amma soruun barbaanne itti magannaqee callaa qofa jala haratee callaa isaanii daasifatee gala jechuudha. Hawniin ka isaanitti taayoo sanii asitti kunoo barbaree namni daasisutti jira. Kenna gara duumaa san dhiqqoo salfii qaba barbareen hadha. Asitti immoo kunoo bassoo kenna haala kanaan sorree geessineen booda meesituu garaagaraa itti gootee jirti. Maazariin kunoo akkuma argaa jirtan kana kunoo nam tokko baran maazarii yoo jedhamu maazarii jettilee jechuu keessa hin oolu haadhatii jechuudha. Gara biraatii beekaa biraatii miti. Kanaaf kunoo bassolleen haala kanaan qophaa'ee jira. Meesituu garaagaraa itti godhamee soogiddilee dhiqqoo itti godhamee dhiqqoo hanqata jedhamee kororimaanis itti dabalamee jira. Maashaallah tabaarakallaa haala kanaan haala bareedaa ta'een qophaa'ee jira. Amma daakamuu qofatu hafee kaameraan dhiqqoo itti balaqqeessee adii ta'e kaameraan mana baaburaallee akkuma jirutti ta'e ka bilbilallee itti ifee jechuudha. Hordoftoota kiyya amma haala kanaan geessinee isa daasisuu qofatu nu hafe. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebinaan keessattuu hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa turaa. Isin jaaladha isin kabaja warri na waliin gammaa turtan obsaan dhageeffattan fedhii keessaniin jechuudha. Laayikii godhaa bira darbaa akkasumas laayikii qofaa miti. Bakka saanduqa koomentiitti lakkoofsa onni keessan barreessaa waan isinitti dhagahame kun waan saraa kana galatu ni enna wallatiidhaaf namni horii qabu agartanii akkana silaa kana asitti gannee galla osoo baabura solusanitti gadi nadhe jechuudha. Garuu
isa galatu ni enne jechuudha ol keessa keenya akkanatti akkana isiniin jira hundi keessa nu galatu maal faadha sheer gochuun dagatiin hiriyoota keessanitti halkan gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.